Waxabajjiin dhufnaan ijoolleen hundiyyuu yaa mana barnootaa koo yaa barsiisaa koo nagaatti jechuudhaan nagaa dhaammatanii gara maatiif qe'ee isaaniitti deddeebi'anii jiru bakka garaa garaati. Garuu bakka seenaa qabeessa magaalaa seenaa qabeetti tokko keessaayyuu mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Awwaaroo keessaa garuu sagaleen ijoollee daree cufamee jiru kana keessaa dhagahamaa jira. Egaa anis isa odeeffachuuf gara godina Shawaa lixaa magaalaa Ambootti imaleen jira. Edaa nagaa sin gaafachuu hin daganne leellooyyee bareedduu barsiistuu ijoolleen maatiin OBN gaamme hundi keessanuu akkam jirti? Nagaa keessanii waqtiin gannaa kunoo akkam? Baay'ee gaariidha. Magaaladhuma seenaa qabeetti godina Shawaa lixaatti argamtu magaalaa Ambootu qorqalbii koo fudhate keessaayyuu mana barnootaa Awwaaroo seeneen dareera deddeemee toon ilaalaa jiru. Dareen kan waan ijoolleen itti baratan kan fakkaatu banamee teessoonis qophaa'ee waan barnootaaf barbaachisu hunduu guutamee fi banaadha kan jiru. Garuu dareena fuuldura jiru kana keessa sagalee bareedaa sagalee ijoollee akka keessanii dhaga'an jira. Leellooyyee har'a si gatee ati ijoollee baadiyyaa irraa waa iyyaafadha jennaan ani immoo ijoolleen magaalaa waqtii gannaa haala kamiin dabarsuu kan jedhu odeeffachuuf hin dhufee. Kunoo magaalaa Amboo mana barnootaa Awwaaroo sadarkaa tokkoffaa keessatti argamee jira. Ijoolleen immoo sagalee isaanii dhaga'an jira. Maal hojjechaa haala kamiin waqtii gannaa dabarsaa jiru kan jedhu odeeffadha. Isinis kottaa na waliin. Nagaa jirtu? Akkamisin? Taphachaa jirtu? Barattanii kaatanii? Amma kottaa. Ijoollee warra manaatu kottaa hundi keessanii. Akkam goona beektu? Leellootu? Ani ijoollee warra baadiyyaa jiranii dhaqee tananii waan ijoolleen baadiyyaa waqtii gannaa hojjetanii dhaqee odeeffadhaa. Ati immoo gara magaalaa Amboo deemiiti. Ijoollee magaalaa Amboo maal hojjechaa haala kamiin maatii isaanii deeggaraa waqtii gannaa dabarsuu irraa naa odeeffadhu. Waan barnootaa waan walaloo faaruu garaa garaa hoo sirriitti yaadachaa jiru moo akkamiinaan jennaan dhufee asitti immoo isiniin argachuu kootti baay'ee gammadeera isinoo? Gammaddanii? Markanaa rukutaa akka dhugaa. Baay'ee gaariidha. Anis baay'ee isin argachuu kootti gammadeen jira. Ijoollee warri mana jiranis leelloonis magaalaa Adaamaa irra bahuudhaan gara aanaa tokkotti imaltee ijoollee warra loon tiisan bira jirti. Har'a unuufis immoo ijoollee warra baadiyyaa fi warra leelloo bira jirutu qophii bareeda qaba kan jedhu wal dorgomna miti. Unumoo isaan tura injifata garuu. Nuti injifata miti? Garuu immoo leelloon baay'ee isin jaallatti waan ta'eef faaruu leelloo tokko naan jettanii? Jettu wal duukaa jettu? Faaruu leelloo leellayyoo jechuudhaaf tokko lama sadi. Leelloo leellayyoo ibsituu dukkanaa taasisii seenaa aadaa fi odaa uffisan safuu sanii hawaasaa mudaalee hawaasaa irraa waraabbatu dhaloonni beekumsaa leelloo. Baay'ee gaariidha. Egaa leelloon ijoolleen mana barnootaa Awwaaroo kan magaalaa Ambootti argamu maal faa qabu haala kamiin hojii maatii isaanii deeggaraa barnoota gannas barachaa sirriitti barnoota isaanii bara 2019 qophaa'aa jiru isa jedhu leelloonis ijoollee mana jirtanis maatiin OBN gaame hundi keessanuu baruu yoo barbaaddani qophii leelloo qophii addaa kana daawwadhaa isiniin jenna. Ijoolleen babbareedduun kuniif kanneen biroon maal qabu kan jedhu ammoo afaan isaanii mi'aawarraa qabiyyee garaa garaa isaan qabaniin isin bohaarsinaa. Isinis buhaaraa barachaa qophii leelloo wajjin turtii gaarii. Leelloo. Akkam jirtu ijoollee nagaa jirtu maqaan koo Anaanii Kaalamii jedhama. Kanan dhufee mana barumsaa Future Generation Hope'dha. Amma immoo kanan jiru mana barumsaa Awwaaroo sadarkaa tokkoffaadha. Mata duree walaloon koo barumsa. Barumsi anniisaa sammuu namaa cimsaa beekumsa dabarsaa muuxannoo gabbisaa meeshaa qaroominaa hundee dagaaginaa ibsituu dukkanaa galmeessituu seenaa barnootaaf olkaanaa riqicha tokkummaa mancaaftuu doofummaa cimsituu haasummaa farra wallaalummaa oomishtuu beektotaa safuu yaa barnoota ati buuteen badduu kufteen caccabduu hattuun hin hatamtuu hirkoo bara baraa ibsaan nama baraa siidaa umurii dheeraa nooruus hin jenneerra siidaa umurii dheeraa nooruus hin jenneerra kan jabaatee barate ijaaf qalbii banate addunyaa qorate saayinsii faawwate rakkoo fi furate barnoonni bu'aa qaba haamilee kufee ol qaba barnoonni bu'aa qaba haamilee kufee ol qaba kanaaf atis dhaga'i barnootaaf lafaa ka'i kanaaf atis dhaga'i barnootaaf lafaa ka'i waan na dhageeffataniif guddaa galatoomna. Leelloo.
Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii ani maqaan koo Seenaa Guddisaan jedhama kanan baradhu mana barumsaa Waaroo sadarkaa tokkoffaa barumsa gannaan barachaa jira amma barumsa gannaa kutaa sadaffaadha bara 2018 kutaa lammaffaa baan barachaa bahe bara ganna kan ammoo kutaa sadaffaa kan bara 2019 kan akka barnoota kootti na cibsuun barachaa jira. Ani kanan isiniif dhiyeessu faaruu barsiisaa koodha. Barsiisaa koo kan na barsiisanii, barsiistuu koo kan na barsiisanii, akkaataa isaa xiyyaara yaabbadhe, karaa ga'een barsiistuu yaadadhe, akkaataa isaa xiyyaara yaabbadhe, karaa ga'een barsiisaa yaadadhe. Barsiisaa koo eegaa nagatti, barsiistuu koo eegaa nagatti, fulbaanni ga'ee guyyaa saditti, ayyoomasi obsaa barataa barsiisa, ayyoomasi obsaa barataa barsiisa, ayyoomasi obsaa barataa barsiisa. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Barsiisaa koo ani baay'een jaaladha. Barsiisota koo hunda isaanii baay'een jaaladha. Ani maaliif akkan jaaladheef yoo jettan ijoolleen illee baay'ee jeequu kilaasii keessatti baay'ee rabbashu. Sana hunda jeequmsa isaanii sana barsiistuun keenya danda'anii jeequmsa sana danda'anii nu barsiisuu isaaniitti baay'een isaan jaaladha. Baay'een isaanii galateeffadha. Baay'eetti kanan jaaladhu barsiistuu koo herreegaa fi barsiistuu koo ingiliffaa. Baay'ee na jaalatus baay'een isaan jaaladha barsiistuu koo hunda isaaniitiinuu baay'ee sin jaaladha barsiisota koo jechuun barbaada. Ijoollee ani immoo kana isinitti himuu barbaadu barsiisota keessan waliigala isaanii hunda isaaniiyyuu jaaladhaa kabajaa isiniin jedha. Inni kan biraan immoo barsiistuu keessan hunda isaanii yeroo isaanii amma nu barsiisuudhaaf yeroo isaanii daree galan ijoolleen tokko barsiistuudhaaf ol ka'uun jaalatani. Kanaafuu ijoollee amala keessan kana sirreeffadhaa jechuun barbaada. Leelloo. Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii maqaan koo Futuundaa Oliin jedhama. Faaroo leelloo isin jedha na dhaggeeffadha. Leelloo leellayyoo ibsituu dukkanaa faansii fi seenaa aadaa fi odaa safuu fi sassataa dhugaa hawaasaa irraa barabachuu dhaloota beekumsaa. Leelloo isin jaalladha nagaatti. Leelloo. Akkam jirtu ijoollee. Ani maqaan koo Roobeenaas Tolasaan jedhama. Amman kan isinii dhiyeessu walaloodha. Walaloo walalleessaa meef gurra naaf ergisaa gurra qofaa miti. Afaaniin callisaa mata duree walaloo kooti waa'ee barsiisaa burqaa beekumsaa jabaadhee baradheen beekumsa koo cimsaa barsiisaa abbaa koo barsiistuu haadha koo sinan galateeffadha guutummaa bara koo bara jireenya koo.